Tole, nagaan caaluu nagaa waaqayyoo isa jiraataa isiniif haa baay'atu. Jaallatamuudhaaf kabajamoo hordoftoota galaa dhaloota ofishaal akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa waaqayyoof haa galatu. Akkam jirtu nagaa keessanii foonitti hafuuratti deddeebiin jajjabaattu hojiin jiruun jireenyi gollambaa golli biyya keessaa hundumtuu nagaadha miti. Ana biratti waan hundumtuu nagaadha gaariidhaan nan jajjabaadha. Waaqayyoo isa karaa hundumaanii akka jiraannu akka galateeffannu akka warra guyyaa kanaa taanu taasisee fi galanni guddaan haa ta'u. Kanumatti aansuudhaan immoo hordoftoonni galaa dhalootaa ofishaal baga gammaddanii ani guddaa gammadeera. Yuutuubiin koo yuutuubara naaf ta'eera jechuudha. Dadhabbii guddaa booddee gatii kaffaluu booddeetti milkaansi jira waan ta'eef anis gatii kaffalee yuutuubara ta'eera. Waaqayyo haa galatu. Karaa hundumaan isa na gargaaree sababii milkaa'insa koo isa ta'e waaqayyoon baay'isee nan eebbisa. Waaqayyotti nan gammada, waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa lammataa immoo ofii kootti baay'isee nan gammada. Sababni isaa yoo utuun ofii kootii jabaadheen hojjedhu ta'e milkaa'insa kana hin argu waan ta'eef gatii kaffalee dadhabamuu dadhabee yeroo koorraa boqonnaa koorraa aarsaa godhee hojii dabalataa kana hojjedheera. Kanaaf isan itti dadhabe kanaaf immoo ofii kootti nan gammadaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo hiriyoota koo, obboloota koo, hordoftoota maatii koo hunduma keessanii isinin galateeffadha. Eebbifamaadha. Ulfaadha. Gatiin keessan guddaadha isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sa'aatii naaf taphachiisaa, viidiyoo darbu naaf dhaggeeffachaa, ilaalaa, sabskiraayib gochaa. Maatii naaf ta'a laayik gochaa, sheer gochaa na jajjabeessaa kan turtanii hundumti keessan eebbifamaadha. Gatiin keessan guddaa haa ta'u. Gatii guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Waaqayyo koo isin haa eebbisu. Naaf ulfaadha. Naaf eebbifamaa galatoomaa isiniin jedheera. Anis baay'ee tokko gammadeera. Waaqayyo isa karaa hundumaan na gargaare maqaa isaa eebbifamu. Akkasuma dabalata immoo hiriyoota koo yeroo hundumayyuu na wajjiniin turtanii waaqayyo koo isin haa eebbisu. Naaf eebbifamaa ulfaadha. Gatiin keessan guddaa haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Innaa isa kana fakkaata. Yuutuubiin koo yuutuubara naaf ta'eera. Dadhabbii guddaa booddee egaa yuutuubii yeroo kanatti xiqqoo ishee haalli yuutuubii baay'ee jijjiirameera. Akka jalqaba akkuma barbaadnetti hojjennu miti. Dhiyoodhuma kanatti wanta baay'ee jijjiirame jechuudha. Sana keessatti dadhabbii guddaa nama gaafata. Dadhabbii guddaa sana booddee immoo milkaa'insi jira waan ta'eef jabaadhaa isin jechuu jaalladha. Gatii isin kaffalchisu yoo kaffaltanii waan argitan sana mul'ata fagootti argitan sana bira hin geessu jechuudha. Wanta kamiyyuu yaa ta'u yuutuubis haa ta'u hojii lafarraas hojii harkaan hojjetamu maalis haa ta'u waan barbaade yoo ta'eyyuu dadhabbii guddaa booddee milkaa'insi jira. Kanaaf waan hojjettan hunduma keessatti milkaa'ina argachuudhaaf cichoominaanii gaayyoo keessanii irratti ciccitanii yoo hojjettanii wanti milkaa'amneef hin jiru, wanti biraan ga'amneef hin jiru. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Warri dudduuba jirtanis, warri milkaa'utti jirtanis, warri ganaa jalqabdanis jabaadhaa hojjedhaadha. Yuutuubii waan baay'ee nama gaafata. Seera baay'ee qaba. Dadhabbii baay'ee qaba. Bu'aa bayii baay'ee qaba. Qormaata keessa darbamu baay'ee qaba waan ta'eef jabaadhaadha. Wantoonni isin hojjettan immoo dhalootaaf ta'ee isinillee boru waan dadhabbii keessanitti itti gammaddanii akkasuma gatii itti kan argattan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif waanuma ta'e waanuma faayidaa hin qabne, waanuma dhaloonni irraa hin baranne, waanuma dhaloota hin fayyadne yoo hojjettanii dhaloonni itti fayyadamee dhaloota jijjiirtanii dhaloota taatanii borummoo bu'aa dadhabbii keessanitti wanti gammaddan hin jiru jechuudha. Garuu immoo yoo waan dhaloota fayyadu hojjettanii yoo waan dhalootaaf ta'u hojjettanii dhaloonni immoo boruttiin si yaadata. Isarrayyuu darbee immoo dhaloonni waan ittiin ooluu qaba, waan ittiin jijjiiramu, waan irraa muuxannoo fudhatu, waan irraa baratu yoo argate ittiin dhaloonni isin eebbisa, ittiin dhaloonni isin galateeffata, dhaloonni sun ittiin fayyadamoo ta'u isinillee ittiin fayyadamoo taatu jechuudha. Kanaaf waan dhalootaaf ta'u waan isin irra darbee dhalootaaf ta'u hojjedhaadha. Waan hojjettan keessatti immoo kutannoo fi ciminaan hojjedhaa. Dadhabbiin otoo jiruu gatii kaffalchiisu wanti nama kaffalchiisu baay'een otoo jiruu yoo hojjettanii itti dadhabdanii yeroo keessan laattanii hojjettanii inuma milkaamaa jechuudha. Kanaaf
jabaadhaadha hin milkaa'ama hin gaama wanti bira hin gaamne tokkoyyuu hin jiru isin jechuun jaalladha. Obboloonni ganaa gara yuutuubii dhuftanis immoo jabaadhaa hojjedhaadha. Gatii inni isin kaffalchiisu hundumaa kaffaltanii yoo hojjettanii wanti hin milkaa'amneef wanti bira hin gaamneef tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Waan kamiyyuu yoo hojjenne bira hin geenya hin milkoofna jechuudha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Kaayyoo bira kan gaamu gatii kaffalanii obsaan danda'anii waan namatti dhufu sana hundumaa simachuudhaaf qophii ta'aniitudha lafa kaayyoo sana gahu waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u warri ganaa dhuftanis jabaadhaa hin milkaa'ama hin gaama gatii yoo nama kaffalchiiseyyuu wanti hin gaamne wanti bira hin gaamne tokkoyyuu hin jiru hin danda'ama waan ta'eef hin danda'ama nan danda'a jettanii yeroo keessan laattanii ofii keessan laattanii hojjettanii wanta kamittiyyuu milkaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni guddaan yuutuubii yeroo hojjetanii maallaqa duwwaa argachuudhaaf otoo hin ta'in waan baay'eedhaaf hin fayyada jechuudha. Dandeettii keessan cimsachaa deemtu dhalootaaf immoo bu'aa buusaa deemtu waan baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo keessan iddoon taanetti hin balleessinaadha. Yeroo keessan waan faayidaa hin qabnetti hin balleessinaadha. Hojjedhaatti milkaa'aadha. Tokkoffaa sammuu keessan hin fayyada. Dandeettii keessan cimsachaa deemtu. Lammaffaa dhalootaaf hin taatu. Dhaloonni waan isinirraa argatu sanaanii boru deebi'ee isin galateeffata. Isarra iyyuu darbee immoo dhaloota waan gargaartan waan dhalootaaf taatan baay'eetu jira. Isa kanarra iyyuu darbee immoo waan baay'ee namoota hariiroo namoota wajjin hin qabdan cimsachaa deemtu. Namoota baay'eedhaan wal baraa deemtu. Waan maallaqa illee isinii kaffala jechuudha. Hamma isin hojjettanii hamma isinitti dadhabdaniin isiniif kaffalamaa jechuudha. Kanaaf dadhabbii booddee milkaa'insi jira. Gatii otoo hin kaffaliin immoo wanti tolatti argamu hin jiru. Wanti tolatti argamu hiyyummaa duwwaadha. Taa'anii harka maratanii taa'anii wanti argamu hiyyummaa duwwaadha waan ta'eef kanaaf isin immoo jabaadhaa hojjedhaadha. Yoo jabaatanii hojjetanii hin milkaa'ama. Wanti hin milkaa'amneef tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo koo isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Isinan jaalladha. YouTube chaanalii koo subscribe gochuudhaanii maatii naaf ta'a na hordofaa. Viidiyoota darbu immoo ergaawwan karaa kana darbu immoo isin fayyada waan nama fayyadne hojjechuu hin barbaadu hin yaalus Waaqayyo sun na gargaara. Wanta dhaloota fayyadu wanta dhalootaaf ta'u wanta dhaloota gara fuulduraatti ta'uuf wanta dhaloota jijjiiru hojjechuudhaaf kaayyoo gurguddaan qaba. Isa darbe isa kaleessaa isa dheengaddaa isa darbe kana caalatti hojii gurguddaa walii wajjiniin hojjenna. Waaqayyo immoo nu gargaara nu milkeessa. Kanaaf YouTube chaanalii koo subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aadha. Warri maatii naaf hin ta'in share gochuudhaan immoo hiriyoota keessan qaqqabsiisadha. Like gochuudhaan immoo na jajjabeessadha. Yaada qabdan immoo komentii jalatti na barreessadha. Gaaffii yoo barbaaddanii akkasuma immoo YouTube kootirratti illee affeeramuu yoo barbaaddanii waan barbaaddaniin ani simachuudhaaf isiniif deebisuudhaaf qophiidha waan ta'eef yaada keessan naaf qoodaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa kana booddee immoo hojiin itti fufaa. Dadhabbiin immoo hin kufaa. Jabaadhaa. Yaadni isiniif haa baay'atu isinan jaalladha. Maatii koo ta'uudhaan na hordofaa. Walii wajjiniin jirra. Warri milkaa'inis immoo warri haftanis milkaadha. Warri karaarra jirtan milkaa. Warri ganaa dhuftan immoo nooraa simsimanna. Yeroo tokko waan inni otoo hin dubbatiin irraa darbuu hin barbaanne obboloonni yeroo gara yuutuubiis haa ta'u gara waan tokkotti haaraa yeroo dhufnu namoonni nu dura muuxannoo qabanii waan tokko nutti muudhaa fi qophii miti. Isaanis akkuma keenyaa sanatti rakkinuma baay'ee keessa darbanii garuu immoo gaafa dhaqanii rakkina isaanii keessa darbanii milkaa'anii yoo ati hidhattee haaraa dhuftee hojii tokko yoo eegaltu gaafa ati hidhattee waan akkanaa kana maaloo waluu natti iddoo kanatti na rakkise yoo ati jettuuni hin beeknuus hin jedhu. Hin beeknuus hin jedhu. Anaafuu namatu naaf godhe anaafuu akkasan ta'e anoo kana hin beeku anoo kana otoo hin beekin inni akkas ta'e minaamin sin jechuu danda'u. Ati immoo maal gochuu qabdaa yeroo ammaa kana keessa ammayyaa'eera wanti hundumtuu YouTube irra jira. Wanti YouTube irraa dhabame tokko yoo hin jiru. Ati immoo dhaqxee afaan barbaadde searchii godhattee baafattee irra barbaadde searchii godhattee ilaalta jechuudha. Fakkeenyaaf ati Oromiffaa dandeessa yoo ta'e Ingiliffaan iyyuu searchii yoo goote baafatte Ingiliffaan dhageessu yookiis immoo hin dandeessu yoo ta'e iyyuu malakkitaan maal akka isaan godhanii ilaaltee jechuudha. Iddoo isaan tuqanii dhattee immoo silkii keetirraati akkasitti ilaallattee hojjechuu dandeessa jechuudha.
viidiyoo hojjechuu waan garaagaraa jira YouTube irratti yeroo hojjennu waan baay'ee nu rakkisa. Isaan sana namni yoo sitti muu dideellee deddeebitee nama hin gaafatu. Yookiis immoo yoo gaafattellee cimii juma jabaadhuti nama gaafadhu. Garuu immoo waan inni isiniin jechuu barbaadu tokko afaan barbaaddaniini sarchi gootanii yoo barbaaddattanii milikitaan iyyuu dhaxxanii irraa barachuu dandeessu jechuudha. Kanaafi jabaadhadha. Namni na gargaaruu dhiiseera, isa kana hin beeku, isa kana hin danda'u jettanii dudduubatti hin deebinaati. Kutannoo fi murannoodhaan jabaadhaa, hojjedhaadha. Waaqayyo immoo isin milkeessaa akka dadhabbii keessanitti jabaadhaadha. Hin milkaama, hin gaama waan ta'eef isiniin jedha, isinan jaalladha, isinan kabaja. Nagaadhaan naaf turaa, turtii gaarii.